Dubartoota adeemteetiin alatti nama tokko dhaabbatu arguun barbaadu galatoomaa ta'a. Nam tokko gara sirrii akkasumas ni barbaadu. Warri security nama nabakkisa. Rafuru ya da dubo da ye.
والمريضة فلا بيان أنا دسينك أنا دفلا فلا هدية قرار مدى والمريضة والملا بيان أبو برا سرقب أبو برا سرقب ejar semua balakaba negara ejar semua balakaba Hayyee hayyee galatoomaa 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 hundinuu bakka nuu qabadhaam. Galatoomaa 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 dubartoonni. Hundi keessanuu bakka naa qabadhaa. Hayyee hayyee galatoomaa nama tokkocha dhaabbatu arguu barbaadu. Namni tokko akka dhaabban namni tokko akka keessa kanaan dhaabbattanis dura kana dubartoonni ta'an hadaraa keessan gannu ta'a. Itti aanu meetaa warri namni hundinuu ta'a. Sagantaan itti aan dhangaa dadhabsiisuudha. Wal dhaga'uuf namni ni dhaga'amaami taa'uu qaba. Suuraa warri kaa'uuf dhaabbattanis duraan dursee sa'aa keessa jenii amma guuttanii argamuu keessaniif kaalgaarii hedduu mee al takka mee edmanna in dhagee kun reeddiir bira dabalee akkas mentaniin tun beektanii Minnesota kanaaf argaa jechuudha. Kabajamtoota hawaasa ummata sa'a lama ol raawwatanii dhuftan
warrare irra caalat kaatuun irra karaa shanii olii drive warra dhufe mee hamilee naa kennaafi ummanni kun Edmonton dhaqanii algaariinis hafuun qabu jedhanii dhufanii dura kanatti argaman dhugumatti ummata galatoonfatamuu qaba jechuudha. Qajeela gara eebbaatti mee waan jedhu dursee osoo sagantaa tokkotti hin seenin namni taa'u nama dhaabatu sagantaa deemsisuu hin dandeenyu nama dura kanaan hin qabu. Please warri dagalee san dhaabbattan bakka qabadhaadhaa ta'a. Hayyee hayyee kanatti aansinee sagantaa jira dhangaa dadhabsiisuudha. Dhangaa dadhabsiisuuf mee dubartoonni keenya qophii dadhabsiisuuf aadde galgaleen gara kanaatti naa koottaa dura kana mee dubartoota dhangaa mi'aawaa kana qopheessaniif hamilee akkas dhangaa aadaa qopheessanii kanaaf qajeela gara dhangaa dadhabsiisutti deemnaa. Abbaan bilisa dura kanatti yoo nu gargaartan hedduu galatooma.
Michael Navas. Asau jira Michael Navas. Kama wadi bile asau daga la. Aye galuga. Qajeela gara saara kabaja armuha hawoni teenan uda gara mi durata keenya wajjin osoo dhiyaatanii akkasuma warra waliin ta'u guyyaa dhageenye haadha ijaaruu kenna fooqa galanne haa gayu nu jiraadhu utubaa sibiilaa ta'ii hin cabini hin dabini arfiinsi argatini namni silaale nama gaara laale haa ta'u namni maa yaade bishaan cilee bishaan buute haa ta'u waan Oromoo si haa eegu Oromoo miskiina waan Oromoo si eegu Oromo eebbisa falaa mucaa kana waan isa keessa isin dubbataa jira arrabni lafeen qabu lafee nama cabsa lafee waliin cabsina waaqaa jedha mucaa kana fala eebbisa baqqalaan illee as keessa jira namni keenya meeqatu du'eera ka dhugaa qabu meeqatu as keessa jira dhiifama naa godha uumama garaa wanna jedhu booya dhiifama naa godha fala Oromo fala wala foon dhaabatina rabbii jedha waan arganne waliin argan waan namne waliin nam rabbii jedhaati nama ko miliyoona jahatamaati nama jahatu dubbat kana amanaa fudhadhaati mucaa kana fala ijoollee tana fala baqqalaan as keessa jira martuu as keessa jira akkuma as keessa jira isatu nu afoo dhaabate malee biyyati asii fuula gammoo isinitti meera rabbii tokkocha sodaa walii caqasa rabbii jedha lachuu irraa baan lachuu foon keen gara wal finnuun qabnu filis rabbumaa jedhaati wala foon dhaabatina rabbii jedhaati rabbi si haa falu utubaa sibiilaa ta'e hin cabin hin dabin amman doosit jira arginan jenne galatakeeti ya rabbi galannis ya gai walhamdulillah shukran alhamdulillah sitti shakarra riyota tantelleta si wali imbati alhamdulillah dote san ille rabbi jazaha kafalu fi jawariki ya jalatu lubun tantetenna tanteteti sila sidura duna jenna kana madura du rabbitu beka lubbu tantenu kenni nurande minisin jenne hindemu natin dubbatina jette hindubbannu jallifne rabbi si ayebu amma lubbunte himbayni tenna sidura abatu
lubbuun teenna si dura haa baatu ati qeerroof dhaabatta jaarsaaf dhaabatta jaartiif dhaabatta rabbi si haa eegu si dhanna Ani mata mas furagat. Cita agama imama kenna me able kenna fi hojratan nasadufan able kenna fi yasjiru asjira bikila amanti رب العالمين
isuma bira eeyna هذا بقرته على التدريب نكون برهفين بينا قلت يلا ذاك ما قال له كوجو ورا غرغر بتنا هو ربنا ونقعد كان تكار دنياتو ني ورثني كيسا ديك bagana gaanufte akka waldaatti waaqayyoon yeroo dheeraadhaaf kadhataa turre maqaan waaqayyoo eebbifamu nagaadhaan nu gidduutti argamuu keetiif maqaan isaa haa eebbifamu. Daqiiqaa 3 yookiin 4 duwwaa sakandii 2 yookiin 3 harka keessan mirgaa gara waaqootti ol kaasaa harka mirgaa Oromoon mirgaan nama eebbisa. Harka mirgaa haadholiinis obboloonni durbaa dhiirris durbis harka mirgaa ol kaasaa. Waaqayyoo mirga siif haa kennu Jawaar. Mirgaan ba'ii mirgaan gali afaan kee keessaa sagaleen ba'u lafan bu'in waaqayyoo mootummaa isaa dabarsee sitti haa kennu mootummaan biyya sanaa furtuun biyya sanaa maqaa Yesuus Kiristoosin harka keetti kan gale haa ta'u ba'uun kee galuun kee waaqayyoon eegamuudhaan haa ta'u waaqayyo mirga siif haa kennu garaa saba kanaa waaqayyo tokko haa godhu qalbii saba kanaa waaqayyo tokko haa godhu hamaa nurraa haa rukutu kan gargar nu baasu waaqayyo nurraa haa baasu kan gargar nu facaasu waaqayyo nurraa haa facaasu Oromoo mirgaan galaa waaqayyo sin haa eebbisu. Ayyee ulfaadha ummata keenya guyyaan har'aa kun guyyaa galatuuti waaqa galanni haa ga'u wanni guddaa jennu hin jiru ummanni keenya biyyatti beela qaba waraanatu jira yaa rabbi waraana kana nurraa dhaabi jecha waaqa haa kadhannu yaa rabbi waraana kana nurraa dhaabe yaa rabbi nagaa biyya keenya buus yaa rabbi beela biyya keenya baas biyyi keenya duri African bread basket jedhama bara 50 60 fakees arda biyyi keenya beelahee namni keenya beelaan dhumaa jira yaa rabbi hongee kana nurraa kaas yaa rabbi rooba keenuu roobe yaa rabbi ummata keenya jaalala kenne yaa rabbi nagaa biyya keenyatti buusi yaa rabbi nagaa biyya keenyaa dheebonne maal dhageenna jenna yaa rabbi hamtuu tana nurraa dhaabe ummata keenya yaa rabbi jaalala kenniif mootummaa keenyallee akka ummataan wal hubatu yaa rabbi qalbii kenniif namni biyya qabaattuu keessatti ni yoomu yaa rabbi hiyyummaa kana nuu didi ummanni keenya kaas jirtan hundumtuu ummata keenya waaqa kadhadha ummata ka waaqa kadhadha rabbi nagaa biyya keenyatti haa buusu jawweellee rabbi sababa isaatiin biyyi keenya nagaa haa ta'u namni yoo rakkate inuma lolataa rakkoo walii beekuu akka dandeenyu rabbi qalbii nuu haa kennu jawaariin rabbi isa haa tiksu
ijoollee teenna ta'idhaa jirtullee rabbi hidhaa nu haa baasu bakka jiranitti isaan haa eegu fayyaa isaanii haa kennu baqqalaan kennallee kanuuf jecha umrii isaa guutuu rakkate nu bira dhufuu dhabuu isaa hedduu gaddina bakka jirutti rabbi isa haa eegu hunda kennayyuu rabbi haa eegu biyya teenna kanaadaallee biyya nagaa gargaartu tana akka oromiyaa kenna warra beelee kana nu gargaartu rabbi haa gargaaru guyyaan kun guyyaa nagaa nu haa ta'u hoffolaa. الحمد لله رب العالمين دقيقة باي سنر فرد ويندير رسول له قرو سجله ور دوباسن ور كرسي باتري ديم تاني له بكم جرتني تي أبداتي نو جين آمين جتني أوروموني أمات الإباشان تما جبه أمات الإباشان تما تكبار أما جند برانو راجلته الحمد لله رب العالمين ما شكري لا فستان إنجرتو دبيتون دوران فين رتي والفت يا موان فين ديستأجي أترى يا رب نتين دبيزين كبرا وانا ما إنجلين لولي ماتي تو كوكيت ستو إنفيد إلما صديق ما چونغاري ما كلول اللي كتول اللي كغرس اللي كفاون أبا جرى مرات لغا موزب مارون صداچي ساجرى مرات لغا موزب إجولم بيا وابا بلسي تله هما تطلع جرى ربي حقا جلت أما رومو تنازو جلابا ديدگا لغا يوالي تيم نويا كان أرغتان كانو جلي دايتاني يو كان يرو دوان نسينغا فتر أتي دقيقة لما كو فاينجي سبي أفتشو بنا ما يدو بسامنات تلين أمني دعائي بود أتنا دبر فدا رجع فر جوار غافي كنا بود غافتا موينكب كيسات تقول دعائي كبسو رومو واي أباو أنا إسرنا نمني بكجرا إنجرو غافي نكنا تكفى إرادة بتو كبا إرادة بتو إنه أورومو كو كجرولة وامبيكا كفاو كيسا كجرولة دوما كالا جرولة دوما جرا كمارو جرولة دوما جرا كبيا كيسا يجولة تجرولة دوما توما جرا أكاسا ديتو دوما دوما جرا أكلي وينرجلو بيكو كم نربي وابنو آبيزي آمين 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 ما لا فيس ربي وعلا فيس ما أولكا من قد دونو إنتتي من قد دونو لأبتا جنتا أولكا مي أولكا ربي سنابين كيس أبو جيبا ربي نكيس هابو لولي سجرا جنا دران فين نامو بني سيمولو نتيوس أكما نو رايا سي ربي ندبسين أمو أفان تكو ربي نوهاغو سباب سبلبي نكيس جوتولي ربي ها بينيزوم دلموتي يو بينيزوم ننجر اللي بينيزوم تي ها بينيزوم سدينو انجبنا تكيس اللي ربي حقا جلتو كدا كفاو اللي أكاباتي هادلغو كدا اللي جرابتو لا هاجا نغي انقل نو هاجلچو نغا نو تاسا كايتانو وبوليسكيا جوارين كيا هايون كيا وري سعودي وري رجالا امام بويوف دام سادد نتداما اكو رومو الدنيا تت وني نو يسادام نمني كوني نم غلي اكو نوي غلي وادي كوي سي غدي غنا كنا لي ما يلو تاكواني غتي صلاتري تا دنيا يلو درجه ترى بالله تدرا كنا نرى مصلى لوالي رت صلاة كلام قرآن ربي كذا يو كذا يفكر عليه वो तो उनका बनायो करे रब्बु इसाबासे जो इनका इना मालू इनका सीसा ala makasalu ka matani shakka maji jo كمان هو حفظه الله جيته ربي جنة عالم جنة عالم جنة عباتي توقيك الاتقافة
شيء قرتين في عبد الله والله أجل لجنان يوالي نبني يوم شان الجبل يوم وبر يوم تندقتنا جزء تقطوكو دينا ولي كنينا ركعت مدة ولي دينا وانت جبل حتى جرى أبو ربي حواس إذا ربي عامل كيس ورب ولي تاو إفايدة ملك اللباس لهون اللباس لنا ملك جدامني حتى كنا ربي مهاجر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقال يوم رب الرأي الحمد لله من نفسي ومن الشيطان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام anillee waldaa afaan oromoo kalgaarii irraa dhufee hundaa dursee obboleessa keen hunda kennaaf obboleessa ta'e obboleessa keenya jawaariin baga waan sibaasee baga nagaan hiikamtee gidduu kanatti argamtisiin jedha kanattaan sun isinis warri adda iddoo kanatti argamtan nagaa taatanii fayyaa guutuu qabaattanii dhukkuba barri fideef rakkinna dhalate hundaa keessa ceetanii guyyaadhaatiin baga baatan baga guyyaadhaa geessan isinin jedha kanattaan sun immoo waa'ee biyya keenyaa waa'ee saba keenyaa dabarsanii waaqa kennana furmaata kan fidu waaqayyoo furmaan harka waaqayyoo jira waaqayyoo biyya keenyaaf nagaa haa buusu saba keenyaaf nagaa haa buusu duuti haa dhaabatu dhukkubni haa dhaabatu nagaan biyya keenyaaf haa ta'u maqaa Yesuusiitiin ameen. Hayyee mee tukaa akkas ayyoonni amantii eebbanuu gootan hawaasa keenya dhagayamaa duuba sanii hin dhageettuumi bareeda amma sagantaan anuu hawaasa bareedaa kana bareedaa kana kan bakka bu'anii hoogganaa jiran keessaa hooggana hawaasa Oromoo magaalaa Kaalgaarii obbo Roobeeraa gara waltajjiitti isiniif affeera. Mee hamilee naa kennaafi. Hamileen hin jirtu hoogganaa keessanii akkanatti hamilee kennitanii. jirtu sagaleen hin jiru jirtu hin jedhu baga jiraattan gammaddanii mee si'a tokko ammallee irra deebinee anaa wajjin Jawaariin simannu harka keenya walitti rukunne duraan dursee hawaasni keenya magaalaa Kaalgaarii akkasumas keessumoonni keenya naannoo Kaalgaarii irraa argamtan na of kalchaa ergaatu dhufee duubaan banaa jirra waan ta'eef nu of kalchaa hin deeminaa isinii jedhu hayyee gara ergaa kootti seenu duraan dursee hawaasni keenya magaalaa Kaalgaariidhaa fi akkasumas naannoo isheerraa addana galgala kana carraa kanaan obbo Jawaariin nu wajjin simachuudhaaf warri argamtan hundumtuu baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Koreewwan sagantaa akkas bareedu kan ijibbaata hedduutiin torbanoota darban kana keessa galgalaaf ganama itti dadhabanii hojjechaa turan koree sagantaa kana qindeessanis akkasuma galata guddaa isaaniif gachuu barbaada galatoomaa jechuun fedha. Akka saba Oromootti akkasumas immoo akka hawaasa magaalaa Kaalgaariitti waggoottan lamaan nuyi keessa dabarre ijibbaata jabaa ture.
guyyaa gaafa Hacaaluun biyyatti wareegame kaasee hooggantoonni siyaasaa keenya obbo Jawaar dabalatee obbo Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Mooranaa namoonni siyaasa Oromoo hoogganan hundumtuu mana hidhaatti uguramanii kaasee hawaasni keenya magaalaa Kaalgaarii keessa jirtan hundumtuu guyyaa bonaatti aduudha utuu hin jedhin yeroo cabbiitti qorra keessa gaafa dadhabame immoo konkolaataadhaan warra sagalee dhabeef sagalee ta'uudhaan ijibbaata guddaadhaan utuu hin nuffin hiriira nagaa ba'aa turtan galgalli kun deebii keessan waan ta'eef baga gammaddan isiniin jechuun fedha. Kanatti dabaluun obbo Jawaar, obbo Baqqalaa fa'aa hiikamuun isaanii qabsoo uummata Oromootu galma ga'e osoo hin taane imalli keenya ammayyuu itti fufa waan ta'eef warreen ammayyuu mana hidhaa keessatti hukuramanii jiran amma gaaffiin Oromoo hundumtuu guutuutti deebi'utti qabsoon keenya tokkummaa keenyaan itti fufaa jechuun barbaada. Akka hawaasa magaalaa Kaalgaariitti akka hooggantoota community kanaatti wanti nuyi isinirraa barbaannu dhaamsa nuyi isiniif qabnu tokkummaadha. Garaagarummaa amantaa keenyaa, garaagarummaa siyaasa keenyaa waliif kabajuudhaaf, jaalalaaf, tokkummaa waliif kennuudhaan, wal jaallachuudhaan akka kanatti waliif dandeenyee amma har'aatti I want to congratulate Kaalgaarii rakkina addaa hin qabnu meessa kanaaf tokkummaa keessaniif harka waliif rukutaa. Jaalalli isin jidduu jiru, tokkummaan isin jidduu jiru jabaatee akka dhaabbatuuf rakkinoota naannoo keessaa nutti ka'an lafa ijaaramnee jirrutti waldaa kiristaanaa akkasumas mooskii afoosha keenya keessatti tokkummaa keenya jabeessannee akka eeggannuuf dhaamsa hooggantoota community hawaasa magaalaa Kaalgaariiti. Egaa amma keessummaan nuyi kanaan dura eegaa turre obbo Jawaaris nu gidduu jiru asumaan dhaamsa isiniif dabarsuu jiru akkasitti deebinee wal hin agarru waan ta'eef Oogasti gaafa 19-21tti qeerroon magaalaa keenyaa torban Oromoo waan qopheessanii jiruuf akkuma kana bareedanii jirtan guyyaa sanatti illee akka nu argamtanii Oromoo akkuma edimentanitti ol kaasne magaalaa Kaalgaariittis Oromoo ol kaasuudhaaf dhaamsa isiniif dhaamaa amma sirra deebi'ee galgala gaarii isiniif hawwaa ulfaadha. Ta'a yookiin hoogganaa hawaasa magaalaa Kaalgaarii mee hamilee naa teessisaa. Galatooma guyyaa har'aa waan tokko akka waadanaa seentan barbaada. Ummanni asitti argamtan hundi keessan akka jabaatu yoo barbaaddan ta'e miseensa ta'uun dirqama. Mee har'allee miseensa harka namni jettan namni galatooma I know isin beeka hundi hedduun keessan akka miseensa taatan ka keessaa haftanis yeroo communitiin isin waamtee tan kabajaan asumaan isin affeeruu barbaada. Suudaan akka bareedu keessaa koree nama hedduu isa keessaa daqiiqaa takkaaf dhaamsa isinii dabarsa. Obbo Mustafaa Kadir gara waltajjii mee naa simadhaa. Galatooma waan guddaa jennu qabnu obboleessa keenya qorraan hawaasni kun ala kanatti booyaa ture ijaan arguu keennaaf gammachuu guddatu nu dhaga'ama. Ijaan isa arguu fi mee hamila yeroo tokko kenna. Kabiraa sagantaan keenya kadhumaati Kaalgariin garuu maal jetti faranjiin we are the last but not the least jedhe.
wanni isiniin jennu waa baay'ee waan bareedatu deemu asirratti jira. Sagantaan amma duran deemin wanni bakka biraatitti hin ta'in gara hundarra laallee qopheessinee jirra. Obsaan nu caqasaa fida waan guddatu ta'uuf deema. Waan guddaa isiniin jedhu qabu dura irra guddaa obboleessa keenya bagarbi asitti nu garsiise gaggabaabsaa deemna. Galatooma obsumaan nu eega bakkii naqatee nama haganaa inspektiin goone galmaan alatti illee namni baay'ee dhaabataa jira. Obsumaan eega Jawaarin rabbitu isa eebbise nama rabbi eebbise nama waaqni eebbise homaa godhuu hin danda'amu. Namni waamnee dadhabne communitiin waamee dadhabe afooyinni waamee dadhabe bakka hundarraa yaa'ee dhufe jaalala namaa rabbitu sii kenne. Ammas irra deebine waan inni jedhu tokkotu jira. Namni Oromoo ganee milkaa'e tokko hin jiru jedhe. Dhugaami rabbi nutti ilaalin malee namni Jawaaritti bu'ee hoffolelle hin jiru. Rabbi irraa haati. Akkuma isiniin jedhe sagantaa kana kan qopheesse community Oromoo aboosha Oromoo keessaa dargaggoota Oromoo keessaa Oromoo fakkaannee Oromiyaa fakkaannee nama hunda fakkaannee asitti dhufne tokkummaan keenya baay'ee guddaa waan nuu kenne kana Oromoo hundaaf rabbi haa kennu. Nan gabaabsaa waa baay'ee bareedatu jira waan bakka biraatti hin jirretu jira. Kanaaf suutumaan nu eega guyyaan heexoo jedhaniimi obsumaan nu eega Jawaar keenya obsumaan nu eege achumatti sittillee ho'uu dadhabdus tunta dhumaati jabaan galatoomaa ulfaadha. Mee hamilee nama kanaa Mustafaa hamilee ni laaffatti galatooma saahiba waan taateef hin jedhina. Hawaasa keen hedduu ulfaadha galatooma sagantaan keen itti bara lamaan kana yeroo fakkaattonni isaa mana hidhaa keessa turan maal keessa dabarsin yaadachuu barbaachisaa. Yeroo qabbana keessatti gangalachaa turre san afaan keessa na qaban sagantaa san irraan utaalaa. Sagantaa kanatti aansuudhaan sagantaa silaa qophaa'e xiqqoo tunaaf sagantaan kanatti aanuu dhiiroo nama waa dalageef maal godhan ni galatoonfatan ni badhaasan. Kennaa jechuun wanni ati nuuf dalagde nu biratti fudhatama argatee jirra galatoomi jechuuf kan kennamuufiif jechuu kan jalaa dhufuuf ammoo kennaan hamilee ta'a ni jabees kabiraatis akka daandii sanitti dhufu godha. Kanaaf yoo haganuma jedhe waa'ee kennaa kanaa irraa akka xiqqoo waanaaf dubbatan paastar Lataa gara waltajjiitti affeera. Mee hamilee kennaafi. duraan dursee hunduma keessanuu nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtan? Huursaatii nagaa jirra jedha nagaa yoo jiraattan. Egaa duraan dursee ammas obboleessa keenyaa Jawaar Mohaammed baga waaqayyoo mana hidhaa san keessaa si'iif obboleeyyan si wajjin turanii baga waaqayyoo nagaan isin baasee arrammoo saba isin jaalatu saba waa'ee keessaniif yeroo hundumaa karaa hundumaa waa'ee keessan yaadu gidduutti akka argamtu baga waaqayyoo carraa kana si kenne. Isinis immoo sabni guutuun baga waaqayyoo yeroo kanaan nu ga'e
waaqayyo isa yeroo kanaan nu ga'ee karaa hundumaatti isa nu gargaareef mee yeroo tokko harka keessan rukutaa galata kennaafi. Kennaa kanatti otoo hin darbini urgaa imalli galatoomaa tuur jalqaberraa carraa argadheen haasaa ture hundumaa argaa ture. Obboleessa keenya kanatti namni waan tokko dhaamaa ture. Ergaa gabaabaa tokko obboleessa kanaaf qaba. Akkuma baay'een keenya dhageenye nami hundumtu gara biyyaatti hin deebini hin galini lubbuu keef wabiin hin jiru jedhaa turani. Seenaa macaafa qulqulluu keessaa seenaa ergamaa Phaawulos jedhu tokko na yaadachiise. Gaaf tokko ergamaan Phaawulos gara Yerusaalemitti ol hin deebi'ini. Yoo Yerusaalemitti deebite hidhamuutu jira, doorsifamuutu jira, isa duwwaa miti ajjeefamuun illee hin jira, hin deebi'in jedhanii warri Phaawulosin jaalatan michoonni isaa duuka buutonni isa wajjin turani hin kadhatani. Yeroo kana Phaawulos akkana jedhe, yaa jara kiyya obboleeyyan kiyya waan naa yaaddaniif akkana jettanii ani garuu jedhe jireenyi kiyyas mul'anni kiyyas kaayyoon kiyyas Yerusaalemitti ol deebuudha malee Yerusaalem irraa hafuudhaa miteedha. Yeroo kana warri isa waliin jiran akkana jedhan, ergaan obboleessa kiyyaaf qabu as bira. Egaa jedhan Phaawulos nu sarmuu didee jennaan jaalalli waaqayyoo haa ta'u jennee hin dhiifneedhaan. Egaa obboleessi keenya bakka ga'e hundatti isaaf warri isa wajjin jiran biyya kanatti nafu Yerusaalem Oromiyaatti deebi'uun Itoophiyaatti deebi'uun dirqama waan jedheef nutis immoo jaalalli waaqayyoo haa ta'u bakka dhattuuf iddoo dhattutti milkaa'ii jennaa. Isa kana jechuu barbaada. Egaa akkuma dubbatame amma yeroo waa'ee kennaarraa ergaa xiqqoo gabaabaan dubbadha. Akkuma obboleessi kiyya ammas dubbate kennaani nama waa hojjetee fi galatoomi jechuun baay'ee barbaachisaadha. Aadaa akkanaa hawaasni Oromoo wal gidduutti of gidduutti dagaagsuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf warra sabaaf qabsaa'an warra sabaa lubbuu isaanii kennan galanni guddaan akkuma isin beektanii bilisummaadha. Kanaaf hojii sabni Oromoof ummanni Oromoo hojjettoonni hundumtuu hojjetaa jiranii fi obboleeyyan keenyatti wareegaman galanni kennaa galanni obboloota kanaa inni guddaaf inni